السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أكم جرتور دفتوتا channel يوتيوب عبد الأب برنوتا هالان برباچي ساتي تكا إسيني قبل إلو فنجرا تيك توكي إرا سيتنجي نما باية ركيسا جرو أكسوما سيتنجين كون أوني تهجرة تانان نموني بايين تيك توكي كيساني رتي وان كانني أرغتو ملتو كان يروسي فيديو داوتن ملتون كون قبار دفع إسي ركيسا ملتون كون قبار دفع إسيني فجرة تانا يوكاري مو تيك توكي كيسان أكس تهجرة تانان settingi kana sirreeffachuu qabdu sanana la live seenu hin dandeessanu akkasuma giftii adda addaas nama kennuu hin dandeessanu giftii bituu hin dandeessanu jechuudha kanaafuu keessattuu namoota live maaliif na dide jettaniif mallattoon kun isinirra dhufee jira taanaan ammuma settingi keessan ilaallattanii sirreeffachuu qabdu jechuudha milikkita kana yookaan immoo mallattoo kanatu gubbaa TikTok irra yeroo isin viidiyoo daawwattan irra dhufee namoota baay'ee rakkisaa jira sana akkamitti irraa cufuu akka qabnuu fi akkasuma faayidaan isaa maali dadhabinni isaa maali isa jedhus walii ilalla namoonni barbaadanis oonii gochuu dandeessu keessattuu daa'imman TikTok keessan ni fayyadamu taanaan waan kana oonii gootanii itti kennuu qabdu isiniin jedha obboleeyyan haaraa taatan subscribe kun gurraacha'ee jira taan subscribe gochuun akkasuma mallattoo beelii as jirtu kana tuquudhaan yoo addaatee jiraate ka gurraacha ka ool jedhu kanarra kaa'u laayikii tuquu hin dagatina beelii kana yoo oon gootan viidiyoo yeroo mara maxxansinu isin bira gaha isiniin jechaa eegan gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu mallattoo kana TikTok keessan irratti argitan taanaan namoota baay'ee rakkisaa jira mallattoon xilaa fakkaatee gubbaa irratti dhufu kana sirreeffachuu qabdu sanaan live seenuu hin dandeessani akkasuma viidiyoo baay'ee TikTok irrattis arguu hin dandeessan jechuudha mallattoon kun sababa maalii dhufa isa jedhurraa yeroo isin eegalu akkasuma jalqaballee isinitti himee jira live illee isin dhorka namoota baay'ee TikTok kiyya live naa seenuu dide jedha turtani mallattoo kana oon gootan taanaan viidiyoolee baay'ee arguu hin dandeessan kana jechuun TikTok restricted mode irratti waan baay'ee isinirraa dhoska waan ta'eef jechuudha kanaafuu restricted mode sun oonii tahee jira taanaan suuraalee adda addaa viidiyoo dhimma adda addaatiin wal qabatan arguu hin dandeessani live seenuu hin dandeessani giftii kennuu hin dandeessan live irratti jechuudha kana jechuun settingiin kun oonii isin jalaa tahee jira settingii kana oofii gochuu qabdu jechuudha haala kamiin akka ooniif oonii goonee sirreessinu settingii kana isinitti agarsiisa akkasuma faayidaa gara tokko ni qaba dadhabinas ni qaba jechuudha dadhabinni isaa gaan viidiyoo baay'ee hin argitanii isin jalaa dhoska akkasuma live irratti akkasin live hin seenneef akkasin giftii hin kennine isinirraa dhorkaa jechuudha viidiyoo akkamiiti kan inni yoo oon gootan isinirraa dhoskuu danda'u isa jedhus waliin ilaalla viidiyoo akkamii yookaan immoo suuraa akkamii yookaan sagalee akkamii akka isinirraa dhoskuu danda'u sagalee yookaan immoo haasawa viidiyoo irratti arrabsoo yoo qabaate viidiyoon sun viidiyoo akkasiisan isinirraa dhorkaa jechuudha akkasiin hin argine godhaa jechuudha wantoota sekshuwaaliidhaan wal qabatan yookaan immoo wantoota wal qunnamtiidhaan wal qabatan waan akkasii kanas isinirraa dhoskaa jechuudha yoo oonii gootanii jiraattan dabalataan akka live seenuu hin dandeenyes isinitti himee jira wantoota sekshuwaalii wal qabatan akkasuma suuraa badaa ta'an suuraa ilaaluuf nama jibbisiisan yookaan immoo nama sodaachisan wantoota akkasiitiin wal qabatan yookaan immoo waan rabshaa adda addaatiin wal qabate fire army adda addaa yookaan immoo massaara adda addaa viidiyoo of keessaa qabu wantoota akkasii kana yoo restricted mode oonii gootan isinirraa dhoskaa jechuudha akka isin viidiyoo akkasiisan hin argine isinirraa dabsaa jechuudha kana jechuun viidiyoo babbareedaa qofa isin biraa gahaa jechuudha garuu rakkinni isaa maalinni yoo oonii ta'e live seenuu hin dandeessan waan ta'eef viidiyoo kana dhoskuun bareeda ta'e yoo daa'imman qofa fayyadama ta'e akkas gochuu oonii gochuu ni dandeessu sanaan ala garuu oonii gootanii jirtu taanaan viidiyoo akkasii kana arguu hin dandeessanii TikTokiin ofiinuu isinirraa dhoskaa jechuudha kanaafuu oofii gochuu qabdu live seenuudhaaf live irratti giftii kennuudhaaf isin fayyada waan ta'eef haala kamiin oofii gochuu dandeenya yoo oonii jiraate yoo oonii hin jiraanne oofii jiraate immoo haala kamiin oonii goona isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha amma akkuma isin argitan oonii irra jira yookaan immoo banamee jira jechuudha kana jechuun koodii gaafata koodii illee amma isin gaafata amma kana oof gochuuf haala kamiin warri oon isin jalaa tahee jiru haala kamiin oon goona oofii goona yookaan immoo ofirraa cufna akka live seenuu dandeenyu akka live irratti giftii kennuu dandeenyu haala kamiin oofii goona isa jedhu duubatti deebinee waliin ilaallaa jechuudha yoo oofii jiraate immoo keessattuu daa'immanitti yoo bilbila keessan keessanii TikTokii ilaalu tahee haala kamiin immoo oonii goona yookiin banna isa jedhu restricted mode kanarra waliin ilaalla restricted mode amma oonii tahee jira banamee jira live seenuu yookaan immoo live irrattis giftii kennuu hin danda'u chaanaaliin kun jechuudha maaliif restricted mode oonii tahee jira waan ta'eef off gochuuf egaa TikTok keessan profaayilii jala seentu TikTok keessan hoomii kanarra seenuudhaan sarara sadan gubbaa jiru tuquun gara settingii adeemna
setting and privacy kan jedhu kun jala jira. Setting and privacy kanarra seenuudhaan gara gajjallaatti gad dhufuudhaan content preference kan jedhu ni jira. Content preference kan jedhu kanarra tuquun gara fuula dura adeemna jechuudha. Bakka kanarra tuqannee gara fuula itti aanutti adeemna. Setting TikTok hunda keessanii mara keessanii jira. Content preferences kan jedhu kanarra tuquun lammaffaa irra restricted mode banaa jira. Oonii tahee jira fuula dura isaati. Kana jechuun live seenuu giftii kennuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu irra tuquudhaan ofii goona turn off kan jedhu tuqnaa jechuudha. Password itti guuttanii jirtan sana itti galchuu qabdu yeroo turn off tuqxan waan ofii godhaa jirtaniif isin gaafata. Don't understand how it work kan jedhu kan lammaffaa filachuudhumaan submit kan jedhu tuqnee submit goonee ofii goona. Garuu yeroo submit gootan koodii duraan itti guuttan isin gaafata. Koodiin isin gaafatu yeroo kana on gootan koodii itti guuttan ni jira. Koodii dijitii 4 sanatti guutuudhaan next tuquun ofirraa cufnaa jechuudha. Amma cufamee jira. Sarara sadan tuquun gara settingii haa deemnu. Setting and privacy deemuudhaan content and preferences kan jedhu tuquudhumaan gara fuula duraa deemuun restricted mode amma ofii tahee jira. Cufaadha. Live seenuu dandeenya, giftii kennuu dandeenya jechuudha. Off tahee jira fuula dura sana. Turn on yookaan immoo banuus barbaannaan turn on kan jedhu tuquudhumaan on goonaa jechuudha. Password isin gaafata, password itti galchina, password dijitii 4 on itti galchuudhaan on goonaa jechuudha. Garuu on gochuun faayidaa takka hin qabu yoo daa'immanitti kennitu ta'een ala jechuudha. Kanaafuu off tahee taa'uu qabaa jechuudha. Content preference keessa galtaniituma ofii gootuu jechuudha. Settingii keessa seentu, content irra seentu, sanaan booda restricted mode fuula dura isaati ofii ta'uu qabaa jechuudha. Sanaan ala live galu giftii namaa kennu wantoota adda addaarra isin rakkisa akkasuma yeroo isin viidiyoo daawwattanis isin dura dhufee isin rakkisa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ofii gochuu dandeessu. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.